subscribe kana bareechi timtee tamti. Yaa godaa fi madaachi. Amma dubbiin jiru amma ji'a tokko guutuu itti meera beektaa. Ji'a tokko guutuu itti meera. Namoota muraasa qofa dhagaye amma 339 warri kaan akka dhagaanuu fi bagattu timteeti. Yaa dhaggeeffadhaa. Subscribe godhaa. Deeggarsa qosaadha subscribe godhaa. YouTube channel kiyammoo karaa cufaanu karaa baay'een ni argattanii Facebook yeroo ni argattanii Zaakiree Luu jedha akkasuma karaa TikTok itinis TikTok kiyya profile isaa yoo tuqxanii karaa YouTube singeessa achirraalee ni argattanii barumsa gaggaarii waan gaggaarii achirratti hojjechuudha pilaanii gaarii qabna arrallee waan baay'ee hojjennee dhufne paarkii dudduubbee kafuu duree waan cufaarraa goone karaalee bakkaata dhorkaa akkaataa dhorkaa guyyaa keessaa guyyaa qormaata keenya maaltu warra rakkoo karaarra deeman rakkoo namarraan ga'u waan akkasii fayyaa irratti hojjennee dhufne baay'ee barbaachiftuudha laanne faantu sansaan afaa guyyaa keessaa guyyaa qormaata keessanii baay'ee kan sin barbaachisuudha. Waanuma beektanii yeroo tokko keessaa yoo yeroo afaan keetiin dhageessi galee waanuma beektu tokko afaan kan keetiin nam tokko gaafa si ibsu hedduu wanni sun sammuu kee keessa seef ta'ee afaa jechuudha. Kana amma nan jedhu afaan biyyattiitiin nan jedhee fi inni kun afaan Oromoo ati beektuudhaan ibsa godhaa jirtan mata kanaaf namni kun immoo wanni kun duudhaatti lafti isa haaraadha afaan haaraadha waa hunda waan namatti ulfaatuudhaa fi akka qallaaliitti immoo gara kanaan ibsaa fi jirta. Kanaafuu nan deeggarsi ati barbaaddu immoo subscribe gochuudhaaf like gochuudhaaf video kana ilaaluudhaaf akkas kana wanni isin irra barbaachisu. Kanaafuu like subscribe godhaa.